Harka fuunee ashama akkam jirtu hordoftoota Oromiyaa 11 kun kootti dhufeedha. Kootti dhufee kenna har'aa keessa hubama dhimma advokeesiitii fi diploomasiitiin rakkoo biyya Itoophiyaa keessatti jiru hojii United States fi sadarkaa idil addunyaatti hojjetamaatiin jiru kanneen kanaan dura hedduu itti ifaajame iyyaafachuu deemna. Keessattuu kanaan dura wixineen gorsi akkasumas immoo dhimmoonni gama hedduun rakkoo Itoophiyaa furuudhaa danda'u, dimokiraasii san lalisuu danda'u fi nageenya buusuu danda'u jedhamaniitiin yaadaman gama manneen maree sadarkaadhaan jiran kan mootummaa United Statesiin ni bahu. Kanaan dura mariin garaagaraa irratti taasifamaatiin ture mareeleen sunniin maalirra gahanii jiru. Haala amma jiruun ammoo keessaahuu ilaalchi addunyaan mootummaa Itoophiyaa ittiin ilaalaatiin jiru keessattuu kan United States ta'u maal fakkaata. Dhimma kanarratti dhiheennaan heddumminaan itti gaafatamummaa guddaa fudhattee dhimma rakkoo Oromoo fi kan dimokiraasii qofa osoo hin ta'in rakkoo dhala namaa irratti gahaatiin jiruun falmituu kan taate durateettuu Oolaa seenaa jimjimuu affeeradheetiin jira. Seenaa gama Oromiyaa 11 sagantaa kootti dhufeetti baga nagaan dhufte. Galatoom Muktaar baga nagaan eegdan jedhanillee. Seenaa akkuma yaadannu amma waggaa 4 deemaa ce'umsi biyya Itoophiyaa sanitti dhufe jedhamee abdatameetiin ture butamee wanni ta'ee hidhaan ajjeechaan biyyaa bahiinsi wal waraansi biyyattii keessatti daranuu hammaate. Haala amma irra jiru yoo laallee xiqqoo waan qabbanaa'e haa fakkaatu malee ka qabbanaa'e lola addunyaan gurra kennaafii turte kan Tigraay malee Oromoon ammallee dirooniin dabalatee ajjeefamutti jira. Waraana bal'aatu deemaa jira. Mee walumaa gala gama waan ati dhiheennaan hordoftuutitti eessa gahee haa iyyaafannu. Kan laallu kanaan dura wixineen kan seera ta'eetiin bahuudhaa deemu gama manneen maree seenetii fi haawusii jedhaniini afaan Oromootiin manuma marii jenna gaarimoo maal isin jettanii adda baastanii hin beeknu. Manneen maree sanniiniin wixineelee bahaatiin ture jira. Wixineeleen kunniin dhawaataan laalamaa haala wixinee dhimma Itoophiyaatiin keessattuu tasgabbii maal wanni inni jedhu kanaan durallee Stability, Peace and Democratic Actedha. Tasgabbii nagaa fi ijaarsa dimokiraasii irratti kan xiyyeeffatudha. Seerri Ameerikaan dhimma Itoophiyaa irratti baastu kun jalqaba isaarraa warra kanaan dura quban qabneef illee akkamitti akka eegale nu barsiisiiti dhawaataan eessa gahee nu iyyaafanna. Hayyee galatoomii ammallee Muktaar dhugaa jettee afaan Faranjiitiin out of sight out of mind jedhama. Wanni tokko ija afoo nama yoo badu wanni dhiisan namatti fakkaata. Haasaan sun waan dhabamee jiruuf lola naannoo Noorzii karaa Tigraay jiru kana waan miidiyaa irraa xiqqoo gadi bu'ee fi wannuma addunyaan marattee harka dhiqattee jiru itti fuftee fakkaatuu danda'a nama dhimma kana jala hin deemneef jechuudha. Kanaafiyyuu jalqaba irra sanumarra ibseen jedha. Yoo dhugaa dubbannee jennee ala irraa ibiddi lalisu suni miidiyaa irra haa dhabamu malee manni maree addunyaa kan Yurooppis ta'ee kan Ameerikaa kan UNs ta'ee dalagaa isaa ittuma fufaa jira jechuudha. Keessattuu kan Ameerikaa kana hedduutu ta'a. Baruma 2022 kana keessatti waa hedduutu ta'ee jira. Nutiyyuu oofisa hedduudhaan marii guddaa hedduu keessa turre. So waca alatti iyyamu kuni mootummaan biyya Westii kana Yurooppis ta'e Ameerikaa miidiyaa fi warri kun beektaa kan waliin deemanii luka tokkoof tokko jechuudha walitti dabarsaa deeman jechuudha. Dhimmi miidiyaa irratti oofamu kuni impaaktii mana murtii bakka adda addaa keessatti rakkoo dhiibbaa waan adda addaa fidee jedha. Wal dubbisaa deeman ajandaa walii kennu jechaadha. Ajandaa walii sat godhuu walii kana jechuun qofa otoo hin ta'in yeroo hedduu namni beekta waan as bahee ibidda beekta akkuma aayisbargii jedhan sana agartee bahara keessatti aayisiin kun qacceen xiqqishu mul'ate hiddi isaa gadi fagoodha. Rakkoon miidiyaa irratti mul'atee jiru ka qaccee qofatu mul'ata yeroo baay'ee mana maree adda addaa keessa jira jechuudha. Biyya keenya kana keessatti mana maree olaanaatiif mana maree gadaanaa jenna. Manni maree dachiyyuu adda addaatti wixinee dabarsuu danda'a. Wixinees dabarsee jedha yeroo baay'eedha. Yeroo baay'ee ammoo wixinee horii waliin dabarsaniitiin akka seera ta'ee deemaa ta'u jechuudha.
Gabaabinaan yes ji'oottan sadan dabre kana hanga warri Tigree karaa biyya ofiitti naannoo ofiitti deebi'ee tasgabbiin uumame fakkaataa hafuurri kenname fakkaataa akka Oromootiif ammoo nu'uu fi haga warri mana hidhaa keessaa bahee jedhee tasgabbii hafuura guddatu hamilee guddatu uummata kennaa ta'ee jira. Sana jechuun ammoo akkuma ati jettee lolli Oromiyaa keessaan dhaabbanne namni kennaa 99 hin hiikamne drooniin hin dhaabbanne beelli akkasitti jira waa hedduutu namni kenna rakkoo hamaa guddaa kan keessa jira garuu durillee dhageettiin arganne ammallee bakkuma san jira jechuudha. Gabaabinaatti maaltu jira jettee fi waa hedduu jira. Waa hedduu keessaa haasama keessatti deemaa deemna maaltu eessa. Yoom eegalee yuumee wixineen seera ta'eetiin hin bahu kan tasgabbii nagaa fi ijaarsa dimokiraasii Itoophiyaa kuni yoomi jalqaba kan irratti mari'atamuun eegale. Okay. Wixineen kun namni baay'een hin beeku Muktaar. Wixineen kun amma dhoksumaanii jimaatuma ganas paablikii bahee harroomtii sana jechuudha. Harroomtii sana kan murtaa'uuf deemu jechuudha. Wixineen tokko yoo bahu wixineen lamatu jira. Resoluushinaa fi biilii jedhame. Manni maree olaanaanis akkasitti qaba, manni maree gadaanaanis akkasitti qaba jechuudha. Olaanaa yoo jedhu sanatara 100 biyya kana jira, koongirasii ammoo 435 jira jechuudha. Akkanaan baay'ina ummataatiin jira koongirasii kun. Manni lachuuyyuu ofii qaba. Manni maree olaanaan sanatti biilii kana kabaasa ji'a 3 hin dura. Ila xiqqoo duuba deemnee waa laaluu qabna Muktaar. Asiin dura yaadattee taate waggaa dabree reprezentaatiif karambaasii biilii tokko Itoophiyaa deemtee dhiifama resoluushinii waqtii tokko Itoophiyaa deemtee warra biyya walgattee resoluushinii sana as deebitee akka malee micciirtee qeeqaa guddaarra godhaa turre. Resoluushinii jechaan garaagarummaan isaa resoluushiniin waan akka gorsaatti dhiyaatu biiliin ammoo seera jecha. Yes, amala resoluushiniin pirezidantii gorse kana godhuu qabdi nuti manni maree Ameerikaa gadi aanaanii kana jennee jirraa jedha. Biiliin ammoo harka micciireetiin pirezidantiin guyyaa kennaa fi akkuma wixinee irra agarru kana guyyaa 90 kennaa fi guyyaa 180 kennaa fi guyyaa 30 kennaa fi pirezidantiidhaa fi akkasumas immoo biiroo adda addaa State Department, Secretary of State, Treasury, Department Defense kanneen hundaafiyyuu guyyaa kana keessatti marii kan nu deebisa jira. So mandeetiin jira xiqqoo adda adda jechuudha. So ila waa hedduu walitti qabnee haasaa jira natti fakkaata lamuuf bakki nu galuu qabu. Resoluutiona karambaasii fokkataa tokko haga mootummaa Itoophiyaa biratti deebitee dhuftee dhiibbaa guddaa bahee achitti cuqqaalamee hambisne sani tokko asiin dura ammoo warri senatii resoluutiona ofii dabarsee jira waggaa darbe jalqaba irratti maarchi keessa dabree jedhee seerarra oolee jira. Amma ammoo wixinee 399 kuma tokkoof 199 baasanii jiru sunillee akkasuma jira. Amma kaadhumtaa kana ammoo wanna ta'u hojiirra ooluuf deemu maarkaappii ka ta'uuf deemu mana maree gad aanatu kooppii harka guddaa kan warra mana maree ol aanaa wal fakkaatu isa kana hardhumtii tana maarkii godhuuf deemaa jiran jechuudha. Wanni wixineen kun ammoo eessaa dhufe yoo jettee dhiibbaa guddaadha. Manni maree ol aanaa gadaanaan waa Itoophiyaa irratti walii galanii turre waggaa lamaan kana keessatti especially haga itti gaafatamtuun dhimma Afrikaa Kirimbaasii Itoophiyaa dhattee warra naftanyaa Amaaraa bira dhaabbattee jettee kolluuzinatu ture siigalee even mootummaa Ameerikaa keessatti. Waliin bu'iinsa ture. Isiin itti gaafatamtuu waa'ee Afrikaati. Mana maree seenetii keessatti akkuma biyya keenyatti koree dhaabbii maalii jedhamu san itti gaafatamtuu dhimma Afrikaa seenetii Ameerikaati. Warra haawusii. Haawusiiti. Garuu ka isiirra jiru ammoo hajaa dhimma alaa ka jedhamutu mana mareetti gaafatamaa isiirra olitti jira. Inni kun ammoo warra senataraa wajji ilaalchisaa garas jira. Especially waa'ee lola Tigraay irratti qabateetiin viewun isaa irra jira. So inni kunis gurraacha, isiinis gurraattiidha. Politikatu jira bakka kanarratti beektaa CBC Congressional Black Caucus waan jedhamutu jira. Siilaa ka gurraachatti wal bira dhaabbatu bilii tokko waliin dabarsu jechuudha. Itoophiyaan hin beektaa akkuma beektu maqaa Itoophiyaa maqaa gurraacha ofiin hin jedhaa. Afrikaanizim jedhanii eenyummaa sobaatiin promote godhaa turan yookaan kaampeen godhaa turan. Exactly. Isi ammoo itti fayyadamaniitiin mana maree gad aanaa
sabkomitee lafitti levelii komiteetitti achitti qabaniitiin rakkoo guddatu ta'e waggaa lamaan dabre waggaa sadii dura yaadannee jennee mana maree gad aanaatti resoluushina 128 ka jijjiirama guddaa fidee jedhee isii wajjin biyya deemnee turre. Amma ammoo ilaaltee jettee bakki isiin jirtu koongiresii ilaalee dhiisaa jirti, meeraa fiigaa jirti, distriktiin isii irra jirtu warroota nafxanyootaa fi amaarota kanniitu baay'atee jira. Political impact guddaa warri kun miiliyoona otoo hin ta'in biiliyeenaan deemanii amantaa charchii jalatti deemanii ambaasii fayyadamanii Itoophiyaa community ka jedhanii mallaqa hedduu fayyadamanii abbootii qabeenya waggaa kana biyya kana keessa waggaa kana 40-50 jiraatanii jiranii. So warri kunniin marti waliigalee isii harkatti galfatanii qabataniitiin hidhaa mana maree gad aanaatti godhanii turan. Amma wanti kunniin har'a bahaa jiru kun maal sitti fakkaate? Manni maree gad aanaanii koppii biilii rezoluushinaa miti ka mana maree ol'aanaa guddicha sanii seera baasa gorsa osoo hin taane. Seera baasaa jira. Gorsa otoo hin taane seera agartee jirta ta'a. Waa hedduu gaariidha. Kun ammoo amma maal fa'aa of keessatti qabachuu deema seerri gabbahu kun amma wantoonni akkanaa gaafa bayanii qabxiin mata dureen isaa akkuma reef kaasnee tasgabbii bakkeelee garaagaraa keessa ammallee irra deddeebi'eetiin lolli Oromiyaa keessa godinoota hedduu keessa jira. Naannoon Amaaraa ammallee lolaa irraa hin galle. Ammallee miirri lolaa isaanii akkuma dhaabbatetti jira. Wantoonni kunniin hundi tasgabbii dhabuutu jira. So seerri kuni wixineen kuni gama tasgabbii nagaa ijaarsa dimokiraasii fida erga jenne maali qabxiileen inni irratti xiyyeeffateetiin waan kanniin gochuu deemu? Ana kiraalcha kiyyatti lammuqtaari namni kennayyuu kama dhageeffataa jiru kuniyyuu waan kana waan duuba bu'aa hin turreef waan hin beeknee fi wanni amma jumlaan dubbataa jirru kun daddafnee saffisaa irra dabarree maali si galee akkamitti dhufee xiqqoo qaccee jalqabnee eessa turree eessa jirraa eessatti deemaa jira kan jedhu I think xiqqoo gargar baasuun barbaachisa jedhama. Wixineen kun akkuma jette si galee stability, peace and democracy jedha si galee tasgabbii nagahaa fi democracy irratti jedha. San keessa qabxii gara 10 kaafata. Saniin dura namni keenya kan yaadatu qabu bara waggaa fuuldura akkuma duratti jedhee resolutionatu darbee ture karaa banee fi jedhe jechuudha. Waggaa dabree ji'a 11 dura ammoo resolution karaa senatiitiin darbitee jette. Resolution santu pirezidaantii Baayidaniin akka inni jabeeffatee dhiibbaa guddaa godhu because koongiresiin Ameerikaa isa duuba jira. Otoo koongiresiin isa duuba jiraachuu baate dhiibbaatti godhan si galee dimokiraatii irra jiru kanaafiyyuu amma ammoo yeroo jalqabaatiif biiliin karaa haawusiitiin illee karaa senatiitiin illee kan wal fakkaatu. Ka qabxii guddaa of keessaa qabu bahee jedhe. Biiliin kun wixineen kun namni kennan beeku wixineen 31-99 kan warra sanatti yoo bahu exclusively waa'ee Tigraay ture jalqaba. In fact ka gara sanatti ammallee akkasuma jira. Noorzii lola noorzii Tigraay irratti qabate noorzii jedha bakka from conflict jechuudha. Wanti godhaa turree wanna sani banuu kara investigationaatiin ta'ee, kara lola dhaabisaatiin ta'ee, kara qarqaarsaatiin ta'ee, jirna walumaa galatti waan ta'aa jiru karana jechuu qofa otoo hin ta'in because namni garanatti illee saawuzitti illee du'aa jira jechuu noorzii qofa otoo hin ta'in wannummaa wixineen kun kaardhaa kun godhaa jiru qabxii 10 of keessaa qabu. Akkuma ati jette lolli Itoophiyaa kuni waggaa tokko dabree waggaa tokko walakkaa deemaa jira jechuudha 15 deemaa jira. Addunyaan agartee bartee jirti. UN'n wixinee itti baaseeti wixinee Diseembarii keessa dabarsee jira. Kunniin marti godhee lolli kun ammoo amma xiqqoo hafuura galfate fakkaata. Dhaabbatee otoo hin ta'e at least akka miidiyaa irratti agarru kanaaf jechuudha. Keessattuu yoo wanni biraa deemaa jiraate. Kana keessatti yeroo kana keessatti rakkoon Itoophiyaa irra jiru rakkoo yookiis Tigreedhaaf yookiin TPLF fi mootummaa Abiyyi otoo hin ta'in biyya Itoophiyaa guutuu otoo hin ta'in rakkoon kuni sirni mootummaa hadda aangoo irra jiru kuniif kasaba Amaaraallee qabatee Eertiraallee qabatee warra kana miidhaa jiru qofa otoo hin ta'in biyyattii guutuudha keessatti Oromoo irratti hama kan jedhu akka nama tokko wanna kana jala deemaa turettu hedduu dalagaa kana siin jechuu hin danda'u dalagaa guddaan dhufe. So wixineen kun maal jedha akkuma ati jette akkuma ati mata duree dubbisnee jennee tasgabbii nagahaaf dimokiraasii Itoophiyaa jedha. Waa'ee lola noorzii qofa otoo hin ta'in san keessatti qabxii gurguddaa qabxii 10 kaafatee jedha. Sanniin keessaa waa'ee jalarratti olaallee jennee waa'ee jenosaayidii kana laata. Jenosaayidii kana mootummaan Ameerikaa keessatti akka beeknutti murtii waggaa dabre godhee ture.
haala adda addaatiin ammoo itti fayyadamuuf si galee akka meeshaa waraanaatitti sitti murraa yoo ta'e kana godhuu baatte jedhaniitiin hambifatanii akka oolfatanii jiran. Kuni godhuun ammoo akka Abiyyi meeshaa adda addaa addunyaarraa bituu akka mootummaan kun international xiqqoo fuulli isaa rarra'ee hafu qarqaaree ni jira. Kana rakkoo guddaa godhee jira. In fact otoo jenosaayidiin sun ta'ee jira murteessitee jiraatte Ameerikaan marii naashinaal daayaloogii dhiibuun kuniyyuu hin ulfaata jechuudha. Because inni nama jenosaayidiin himatame waan jedhuuf harka irra qabee jedhee. Gara biraatiin ammoo buxineen kun wanta hedduu si gammachiisu keessaa olaaltee tasgabbii biyyattii guutuu qofa otoo hin ta'in lola civil war fi konfliktii kaawwanii jedha. Konfliktiin kun waanuma fakkeenyaaf especially eega juunii 29 juuniin booda balaa Itoophiyaa keessatti ta'aa ture numarti nu hin beeknu jechuudha. Lolaa fi lola civil war noorziitii fi konfliktii kaawwan guutuu jedheetiin tokko maqaa dhaheetiin qabxee godhan keessaa baafatee jira stability peace and democracy kana irratti. Kaan ammoo lolli kun tasgabbaa'utti jira dhumatutti jira one way or the other ni dhumata. Ijaaramiinsi Itoophiyaan barbaachisa. Itoophiyaa ijaaramiinsa kana keessatti amma akka agartuun mootummaan Itoophiyaa mootummaan naannoo Amaaraa yoo haasa'u balaan ka irra gahee kan namni beelahaa jiru kan namni rakkataa jiru nama noorzii qofa jedhanii odeessanii jedhan. Garuu biidiin kun ammoo biyya guutuu jedha. Saniin alatti illee buxinee wanta gaarii UN illee dhibba guddaa akka godhaa turre just transitional justice ni dhufee jira. Biyya olii araarsuu kaafee kana ijaaruun ni dhufee jira. Kana keessatti uummanni keenya naannoon keenya kan budrooniin kutumamaa ture manadhaa keessa akka dararamaa ture kan ajjeefamee akka bineensa darbamee ture akkamitti investigationii biyya guutuu ta'a investigationii qofa otoo hin ta'in iyyuu independent investigation dirqama biyya kana keessa independent investigation mootummaan Itoophiyaa cooperate ta'uu qabaa kan hin jedhu dubbatee jira. Sanarratti immoo guyyaa gabaabaa kennaaf sigalee guyyaa 180 keessa guyyaa 90 keessatti pirezidaantiin akkana godhu of course bakka leeway baay'ee mootummaa pirezidaantii fayyamanii kenna. Nevertheless guyyaa gabaabaa keessatti guyyaa 90 guyyaa 30 keessatti secretary of state treasury defense waan adda kana keessatti akka ibsa godhanii jedha. Seerri kun darbee yeroo gabaabaa kana keessatti ibsa nu kenna. Maal gootanii maalirra dhaabanii kaan ammoo sankshinii waa'ee sankshinii irratti dubbatee jira. Seera kanaan qabateetiin seerri amma bahuu deemu kun kawwaniitiin wal fakkaata kanaan dura dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiin mana maree security counciliin keessattuu erga gabaasni qorannaa mirga namoomaa kan kaaba Itoophiyaatitti human rights dhaabbata mootummoota gamtoomaniitii fi akkasumatti ammoo komishinii mirga namoomaa kan Itoophiyaa wajjin kan waliin taasifame suni qulqullinallee akkasumatti ammoo iftoomina hin qabu ture kan jedhuun irra deebi'ee kan akka taasifameetiin ture murteeffameetiin ture. Murteessanii fi kuni waan walii deemu waan kophaa deemu. Baga saniyyuu yaarchistee jettaatillee itti da'uu keessanii galatoomii. Hadhuma guyyaa har'aa kana Itoophiyaan Human Rights Commission irratti ollaan barruu riisarchii yeroo dheeraatti godhee hadhuma baasee jira jechuudha. Itoophiyaan Human Rights Commission bara 2002 waggaa 22 dura ijaaramee maqaan isaa mootummaa TPLF wajjin himatamaa ture jijjiirama 18 ofee olitti jijjiiramee jira jedhamee harki dhahamee fi A kennamee fi A grade sigala independent credibility jedhamee kennamee fi ture jechuudha. Garuu rakkoo keenya gaafa Hacaaluu walitti qabatee mul'atan investigation Itoophiyaa Human Rights Commission godhe kachi durallee godhaa ture because rakkoo hedduutu Oromiyaa keessa ture Itoophiyaa Human Rights Commission ija qabateetiin didee jedhe malee saniin duballee godhaa jiru harka qabee naannoo Oromiyaatti yoo namni keenya du'u akka nama agarree yoo namni naannoo Amaaraatti du'u ammoo akka waan Oromoon yookiin OLN uummata kana fixaa jirtutti akka malee jallisaa ture iyyaa dubbataa ture jechuudha waan kanarratti nu dhagahuu hin dandeenye amma garuu gadda Noveembarii keessa riippoortii mootummaa gamtoomanii wajjin baasan sun hedduu isa saaxilee jedhe akkuma yaabattu riippoortiin sun Noveembarii 3tti kanatti baheetiin Diseembarii keessatti UN'n Human Rights Council'n qabxii resolution dabarsee jedhe jechuudha. Resolution san keessatti independent Itoophiyaa Human Rights Commission ala kan ta'e akka investigation sun ammoo hedduu nuuf gaarii mootummaa sana ammoo harka isaa
akkuma yaadatti taate koree filachiistuu indipendentii jedhaniitiin warri kun meekaappii irra dibree mootummaa rakkoo adda addaa keessa jiru dhoksee fi mootummaa kana mootummaa sirna jaraa barbaadu waan ta'eef garee independensii fakkeessaniitiin nama kennama. Nama Itoophiyaa hundi miidhaa turanii keessattuu Oromoo miidhaa waan jiraniif jechuudha. Itoophiyaa Human Rights Commissionis ta'e Itoophiyaa Election Boardinis ta'e jechuudha rakkoo adda addaa. Komishinii kaasumaan wal qabateetiin walumatti illee naa kaasuu dandeetta. Waraanni bilisummaa Oromoo illee ibsa baaseetiin hin ture. Waraanni bilisummaa Oromoo ibsa keessatti iyyuu ibsa komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ajjeechaa abbootii gadaa Karrayyuu irratti taasifameen wal qabateetiin mootummaadhaan kan taasifamedha jedheetiin ibsi. Ibsi oolaan baase yookaan immoo Oromoo Liberation Army yeroo baay'ee maqaan keessan lamaan wal fakkaata. OLA because ollaa nuti ollaa qabu. Oolaa jedhami. Namni gariin ollaa jedhaa kun oolaa jedhaa OLA garuu keessan laalama qaba. Maalumaafuyyuu waraanni bilisummaa Oromoo kan inni baase kuni gaarii ta'e garuu immoo walaba of fakkeessuudhaaf waan taasisaatiin hin jiran malee walaba miti. Hagaadhaa ajjecha Haacaaluu ajjecha Injinar Simmanyaw lamaan kana fa'aa maqaadhaan kaasee kanniin maaliif walaba ta'ee hin qoratini. Amma marii biyyaalessaa jedheetiin mootummaan Abiy Ahmad itti qophaa'aatiin hin jiru kana kunoo dhaabni walabaallee hin jira. Mariin kun nagahaan deemuu danda'a. Ka jedhu fakkeessuudhaaf waan fakkaatu waan jedhu kaasan. Ibsi amma abbootii gadaatti wal qabateetiin hin baasan kuni waa duubaa qabamoo dhuguma waan walaba ta'aniif akkasii baasan jettee yaadda. Atillee itti da'aa jirta so dubbii waan keessa laali nuyyuu barruun kenna kabaasaa jirruu fi waa hedduu asiin durallee Itoophiyaan Human Rights Commission walitti qabatee barruu adda addaa press statementii katabnee jirra jechuudha. Akka warri kun warra hin taane in fact walaba ta'uu irraa dabraniitiin rakkoo Itoophiyaa keessatti deemaa jiru balaa Itoophiyaa keessatti deemaa jiru kan mootummaan kun keessaa jiru gocha mootummaa olii irratti warri kun godhaa jira. Maaf yoo jette mootummaa yoo nama ajjeese addunyaan itti dubbattee jette akka addunyaan itti hin dubbanne harka irra qabee lakki garana hin laalina garana naga jira ka godhaa jiru warra kana jechuudha. So OLN ka gabaasa jarri dubbattee jedhan sanis dubbisnee jirra. Sunillee sirriidha bareedaadha. Asiin dura yeroo baay'ee fi wanna kana katabaa turre siin jedhe. Amma riippoortii nama baasnee jenne kaadha baasnee jirru kun riippoortii peejii hedduu dheeraadha. Riippoortii investigation research guddaa at least ji'a lama irratti godhaa turre jechuudha. Eessa ture Itoophiyaa Human Rights Commission kun eessatti jijjiiramee hanga jijjiiramee addunyaan fudhatte waggaa 3 hin dura ammoo baalaansiin isaa dhuguma hin fakkaata. Kan jedhu baay'istii Haacaaluu ajjechaa dhugsitanii Injinar Simmanyaw investigate gochuu qabdu osoo hin ta'ini akkamitti san cadhisanii kan naannoo biraa immoo akkamitti ol kaasanii kan jedhanii yeroo Oromiyaa bira gahu baajata hin qabnu security concerntu jira yeroo naannoo Amaaraa bira gahu immoo akkamitti akka guyyaa 2-3 keessatti daddafanii baasanii jedhanii investigation Maakadraa walitti hidhatee Tigraay yeroo lolli jalqabu so kanneen mara ammatee baasanii jechuudha. Hopefully namni haa dubbisu otoo websaayitii keenya irra deemanii dubbisanii arguu danda'anii riippoortii sana immoo hedduu dhaabbilee adda addaatiif illee galchinee jirra. Including Itoophiyaa Human Rights Watch Amnesty kunniin illee because jarrillee waggaa 2 deemaa jiru otoo riippoortii tokko hin baasin jechuudha. Amnesty Internationalaatii fi namtichi Itoophiyaa Human Rights Commission irra jiru akka firummaa soddummaa qaban si galee warri kun waliin dalagaa jira beekaan Amnesty International sababa mucaa kanaatiif dhoksaa jira moo waan biraa kan jedhu we're still trying to investigate. Nevertheless Amnesty International urga July ma August 2020 irraa wanta waa'ee Oromiyaa irratti hin baasne jechuudha. Oromiyaa keessatti rakkoon duuti guddaan otoo jiru jechuudha. Mi'am of dubbisi deebisee jedha. Kan jalqaba na gaafattee jette wixinee nama manni maree Ameerikaa baastee fi wixinee UN baasisuu wal fakkaata akka jettee si deebi'a. Wal fakkaatee jedha wal bareechisee jedha. Walirra akka waan harka isii galee harka lama jechuu dandeetta. Achirra wixineen amma hadda bahe kuniyyuu akka investigation Itoophiyaan UN wajjin fuulii cooperate gootu jedha. Cooperate go'iinsa go'uu isii ammoo manni maree kun mootummaan Ameerikaa pirezidantii nuuf galchuu qaba gabaasa. Akkamitti cooperate gooti guyyaa gabaabaa keessatti akka nu galchituun jedha. Yoo galchuu baatte ammoo karaa dabbiidhaanii qarqaarsa meeshaa waraanaatti gurguranii dhiisanii jiranii qarqaarsa iddoo adda kan irraa dhaaban yoo jarri wanna kanneen hojiirra oolchuu baatte akkamitti irraa dhaabuu qaba mootummaa irraa dhaabuu ammoo gabaasa nu galchuu qaba. Eessaa dhaabdanii eessaa kennitanii waa'ee kanneen kan jedhu. So basically UN akka malee jabeessee jedha qarqaarsaniin jabeessee jedha akka UN'if karaan banamee mootummaan Itoophiyaa investigation kan fully waliin dalagoo ta'uun ta'in fully
cooperate godhee investigation akka ta'u godhaa jechuudha. Wixineen kun wal faana deemaa jechuudha. Ammallees deebi'ee kan itti daatee jettee fi Itoophiyaa Human Rights Commission qaama OL'n baasanii jedhanii baay'isii mootummaa Itoophiyaa Human Rights Commission akka dhaaba keenyatti for long time akkuma duratti jedhee gocha mootummaan godhu olitti miidhaa kan nurra geessaa jiru Itoophiyaa empire biyyattii san keessatti walaallee jennee harkaan qabatanii dhoksaniitiin miidiyaa control godhanii akkasumas immoo dhaabbilee NGO independent jedhan kana fakkii godhaniitiin addunyaan ammoo waan jarri jetti jara faana deemti sun ammoo miidhaa hedduu nurratti godhee jira. Kanaaf waggaa baay'ee fi Itoophiyaa Human Rights Commission kun akka fudhatamaatti akka laallamne ka jennee dhiibaa tureef jechuudha. Waa'ee karrayyuutti walitti qabateetiin maafi kana goote ka jettu dhimma karrayyuu asumaaniyyoo dubbadhee jedhee dhimma karrayyuu it's very personalidha. Wanna halkanii guyyaa irratti dalagaa jirru gajarri duutee jettee progressii guddaa illee hin qabna jechuudha. Gaafa Rabbi jedhee gaafa as bahee jedhee gaaf tokko marii gaafa as bahee addunyatti bahee jedhee kana marii irratti deebi'ee waliin mari'anna jedhee abdiin qaba. Ammaaf waan tokko dubbachuu danda'u. Maaliif Itoophiyaa Human Rights Commission kun baasee yoo jette Itoophiyaan Human Rights Commission kun maasitti fakkaata. Nama gandummaa dalagu laalii jedhe akkasitti nama galee jira. Namni gandummaa mana keessatti dalagu beekta ala bahee sabboonaaf fakkeessa. Steejii irratti tokkummaa faarsa. Sigalee tokkummaa jedhaan akkana jedha. Mana keessatti ammoo qabsoo Oromoo kadiigaa ture warra akkasiiti. Itoophiyaan Human Rights Commission hojiin isaa hojii gandummaati. Hojii gandummaa naannoo Amaaraa saba Amaaraatiif dhaabbatee jira. Nafxanyootaaf dhaabbatee jira. Akkamitti Itoophiyaan tun sustain ta'uu fi uummanni Oromoo ka of barbaadu kunniinii fi uummanni akka Tigree amma sigalee warra aangoo irraa bu'anii gara tokko dhaabbataa waan jirruu fi akkamitti warra kana balleessina jedhee warra waliigalee irratti jechuudha. Wanni inni amma karrayyuu kana baasee evidensii bakkumatti dhoksan dhabanii jedhan. Addunyaan beektee jirti. Inturaa jira malee Ameerikaan baasuuf deemaa jirti. Ofiiyyuu Rabbi jedhu gargaaree jedhe riippoortii tokko baasuuf deemaa jirti. So kanaafiyyuu maaf duubatti hafa kanaafiyyuu because yoo inni dhiisellee yoo inni baasuu dhaabatillee garaagarummaa waan hin jirre maaliif galata dhabnaa wayii fakkaata? Of fakkeessuuf sigalee nutraalii xiqqoo of fakkeessuuf meekaappii of itti dibataa jiran natti fakkaata akka kiyya. Dhimmoota gama Itoophiyaatiin kaasnu hedduu itti deebina. Amma seerri bahaatiin hin jiru kuni wixineen seeraa bahu kuni yoo mootummaan Itoophiyaa kan hin raawwanne taate maali kan inni itti fufuudhaa deemu? Maaliin hojiirra oolmaa isaa effective godhan? Wixineen amma bahaa jiru kun gaafii bareedaadha. Wantummaan guddaa wixineen kana keessatti wixineen kun dheeraadha. Ka arguu dandeenyu yoo mootummaan Itoophiyaa wanna amma biiliin kun jedhu hojiirra oolchuu baate. Pirezidantiin Ameerikaa guyyaa 180 keessatti murtii takka 2-3 haa fudhatu jedhee lafa kaa'ee jira. Fakkeenyaaf murtii san keessaa waa'ee sankshinii haasa'ee jira. Abbootii qabeenya warra qabus ta'ee haala adda addaatiin biyya kana dhufuu ka barbaadan. Akkasumas immoo namni kan beeku malee qarqaarsa biiliyoonaan Itoophiyaan argattee jirti. Karaa waraanaatiin, karaa tireeningiitiin, karaa biizinasaatiin, karaa hedduudhaan argattee jirti. Qarqaarsa kanallee irraa kutamuu akka qabu jechuudha. Yoo jarri wanna biiliin kun jedhu hojiirra hin oolchini akkamitti tarkaanfii mootummaan kun akka fudhachuu qabu. Guyyaa 90 keessatti, guyyaa 30 keessatti gabaasa kennee jedhu gaafatee jira. Karaa biraatiin ammoo Itoophiyaan qarqaarsa Ameerikaa qofaarraan argattu liqaa World Baankii, IMF, dhaabbilee adda addaa Afrikaan Baankii waan adda addaa kanarraa fudhattee jette. Kanneen akkasumas Yurooppiyaan irratti biyyoota warra allaayii warra ofiin jedhan kan Kanaadaa, Awustiraaliyaa kanneen qabateetiin biyyoota kanneen waliin dalagneetiin akka loonii qarqaarsa illee looniin illee akka irraa dhaabatu. Kun ammoo sankshiniidha. Walaaltee jennee hagammaa mootummaan Ameerikaa Eertiraa nama afurii keessaa sankshin godhee jira jechuudha. Itoophiyaa gammaa hin goone maqamaan harka qabanii dhiibbaa godhan malee garuu biiliin kun jedhu sankshiniin illee hatattamaan namoota kanarratti akka fudhatamee jira. Infaakt sanbira dabreetiin warroo lola kana karaa qajeelaatiin qarqaaranii yookiin ammoo dagaleedhaan qarqaaranii fakkeenyaaf warra akka UAE, China, Iran, biyyoonni adda addaa kanneen kan fuudhan kanneen illee warra Itoophiyaatti meeshaa waraanaa gurguru. Kanneen illee infaakt Itoophiyaa bira dabree akka adabaman akka miidhaman sankshinii adda addaa akka raqahuu jedhu warri kunniin gurguruu warra Itoophiyaa lola kana keessatti garuma ta'een iyyuu haa ta'u duubaanis ta'e qajeelaan keessa waqa qabaatanii akka dhaabbatanii irraa duuba deebi'anii dhiibbaa guddaa irratti godhee jira. So yeroo gabaabaa keessatti akka
tangible wanti qabatama tokko mul'isuu qaba. Yoo mul'isin ammoo amma qabxiileen ka'u maali mootummaan Abiy Ahmed maalillee taanaaniin aangoo isaa sodaa keessa buuse kana dhabuun fedhu aangoo kana akka hin dhabneef jecha waan gama weestarnii gama Ameerikaatitti kennamu kana inuma raawwata jedhameetiniin yaadamaatiniin jira. Tariitii amma waan itti deemamaa jiru keessaa fakkeenyaaf tokko dhaabbileen mormituu kootaati paarlaamaa teessoo fudhadhaa akka jedhu gama Taaggasaa Caafootiin waamichi dhihaateetiniin ture. Isa sana ABO'n KFO'leen akkasumatti ammoo Ogaadeenillee didanii turan. Mee waan kanarraa waan wahii jedhiiti. I think akka ilaalcha kiyyaatti Muktaar bakka kanarratti yes mootummaan fakkeenyaaf yoo yaadamni taate ji'uma dabre kana keessatti yeroo hidhamtoonni mana hidhaatii bahanii jedhan pirezidantiin Ameerikaa bilbileetiin wanti qabatamaa sitti moo ka jiraate warrumarraa qajeela ka dhageenye jedhe wanti Oromoo telefoonsan keessatti ka'ee jira wanti nama gammachiisu jechuudha. Karaan kun banamuu qaba mariin kun itti fufamuu qaba. In fact quxinee kana keessallee ka jedhu marii independent inclusive ka ta'e deemuu qaba jedha. Quxinee kana keessatti jedha sigalee achi keessatti mariin kun deemuu jedha. Wanti alatti hafee tokko hin jiru wanta akka Oromootitti akka sabaaf sablammii Itoophiyaatti wanti gaafatamaa jedhu quxinee san keessa baay'ee alatti hafee hin jiru. Quxineen suuxinee hedduu bareedaadha. Garuu mara qabaa jechuun lakki mara hin qabu akka fedhii kennaa specifically amma Hacaaluu irratti investigation godhanii maqaa isaa dhahanii wanna bakka hedduu nima jijjiira jechuudha. Sanillee itti kennineetu maaliin dhiibbaa godhumatti jirra. Kana fudhanneetiin kaafee itti dhiibnaa jechuudha. Kanaafi biyyuyyuu dhiibbaa kanaafi hidhamtoota gadhiisee jedhe jechuudha. Haga gadhiisee jedhe dhugumaanii akkuma agarru kana mootummaa Ameerikaanis ta'e mootummaa gamtooman UN Antonio Guterres ta'e Yuurooppiidhaanii baay'ee bilbilanii gaarii gootee itti fufii kana godhii markaawwan illee hiikii marii inclusive ka ta'e godhii jedhan. Haa ta'u malee akkuma jette kana eeggadda torbee jimaatuma kana OLF KFO fi ONLF marii kana keessatti hin fudhannu jedhan. Kun ammoo big blowback dha sigalee kara tokkoonii harka dhahanii fi okay amma tarkaaffiidha deebitee jirta marii godhii ta'ati goote biyya kan ijaaruu irratti qarqaarna deebisnee ijaarra waa maraa sii goona jedhanii bakka nama baay'ee ka argate hin beeku jechuudha. Kana ammoo hojiirra oolcha akka jedhu I think bakka maan rakkoon guddaan ka jiru bakka sanii beektaa Muktaar. Akka amma haala jiru kana keessatti waan amma waadaa seenaa jiru kana oolchuu hin danda'u. Because wixineen kun irratti illee ka jedhu lolli dhaabatuu qaba. The violence drooniidhaan ta'ee lukaadhaan deemu ta'ee dhaabatuu qaba. Akkuma beeknu mootummaan naannoo Amaaraa kanarraa lola of duuba deebi'uu yaadan qaban lolaaf qophaayaa jiran. Gara kaaniin immoo laaltee jettee hidhamtoota hiikamuu osoo hidhamtoonni hin hiikaminii otoo waan nama tokko hin godhin really inclusive dialoogii wanni ta'u natti hin fakkaatu. So itti godhaa especially openly akka amma KFO'n faati qabxii kanarratti affeerraa kanarratti diddee jette oolii marii keessa seenuu otoo hin ta'in affeerraa kana qofarratti diddee jette. Yoo itti fufteetiin. Affeerraa ka Taaggasaa Caafoo kenne ka isaan jedhan malee marii biyyaalessaati miti. Exactly. Kanaafiyyuu yoo akkas ka ta'u taate I think bakka rakkoo guddaa deemanatti hin fakkaanne I think faaruun isaa kuni faaruun xiqqoo argate kunirraa baduun isaa oolu jedhee yaada. Mee wixinee seeraa kan seenatiin gabbaasuuf deemu kanarratti haasofnu. Dhimma kana hedduu irruu kaifajjanii ragaalee baay'ee fiddanii sarbiinsa mirga namaa biyya san keessa ta'aatiin hin jiru seenetiidhaafis illee haawwisiidhaaf illee akkasumatti ammoo mootummaa Ameerikaatti biiroo dhimma Afrikaatiif illee waan garagaraatiif dhiyeessaatiin hin turtan. Akkamitti ilaaltanii sadarkaa amma inni irra gahe kana akka oollaatitti akkamitti ilaaltaati? Yookaan immoo oollaan maal jedha gaafa wanni kun gabba'u? So ollaan waraqaa qopheessaa jirraa waraqaa gadi baasuuf jechuudha. Waraqaan nu baasnus wixineen kun akka Oromootti akka ollatti maal fakkaata ka jedhu ilaalcha keenya dubbannee jenna hojii gaarii godhamuu irratti jechuudha. Akka ammati yaadatta taate jalqaba irratti mee maaltu jira mootummaan Ameerikaa maal godhaa jira irraaffatanii jiranii ka jette namni out of sight out of mind akka duratti jalqaba irra mammaa akka jenne san jechuudha. Namni waan miidiyaa irratti hin agarree fi waan dhiisanitti fakkaata. Gara kaaniin ammoo amala nama keenya keessa jiru keessa gaafa balaan bu'uu ni iyyinee kaanee jennaa gaafa kaane waamanillee dhawwaannee hin jennu because gara jiruu keenyaa deebinee jenna jechuudha. Sun ammoo akkasii miti jiruuni continuously sigalee hadha ol kaatee barbadoo ta'uun ta'in continuously dhibbarratti deemuu qabda. Dhibbarratti deemaa ture jechuudha. Gaafa namni argullee dhibbarratti deemna, gaafa namni agarrellee dhibbarratti deemnaa jechuudha.
Akka nama dhibbarratti deemaa ture keessatti waggaa lamaan kanaa Haacaaluun du'e asitti ammallee akkasitti nama deemaa jiruu fi baay'een gammadee jedha Muktaar. Tokkoffaa because biiliin kun jalqaba yennaa dhufee jedhu kan inni jedhu noorzii irratti fookas godhaa ture. Lola maal jette kibba jette. Kanaan dura kibba irratti xiyyeeffata. So kibba irratti fookas godhaa ture jechuudha. In fact bari ka gara mana maree olaanaa sun ammallee achuma irratti fookas godhaa jira garuu dhiibbaatti godhaa jira. Sunillee ganaa maarkaappii irratti yoo dhufee jedhee ammeendi godhuufis irratti marii guddaa irratti marii ji'a lama irratti irra turre jechuudha. Akkamitti because lolli investigeeshinii kun gaafa Tigraay banamte Noveembarii irraa wagga jalqabu taate ji'a 5 uummanni Oromoo duguugame kana keessatti hafuuf deema jechuudha. Kanaafuu kun sirrii akka hin taane object goonaa akka kanaafiyyuu sirreessa jennee waa hedduutti dubbataa turre jechuudha. Kanaaf wixineen amma bahee kuni civil war and all the conflict ka jedhu akka ammayyuu maqaa Itoophiyaatiin haa bahu malee Itoophiyaa keessatti dhimmi Oromoo hagam tokko laalamuu danda'a jettee yaadda tilmaamota qabduu fi waan achi as baha jettanii tilmaamtanirra. Wali ka jalqabaa sii fituu fi baay'een gammadee jira siin jedhee because laalatii waan tokko qottee takka yoo keessa argatte baay'ee gammadee jetti yoo dhibba argatte ammoo daran gammaddaa jechuudha. So akka wixinee nama statementiin baasaa jirru iyyuu exactly sanuma jedha kan amma baasaa jirru kun siin baay'ee gammannee jirra. Qabxii adda addaa immoo akka itti da'anillee akka mandi godhanillee itti dubbannee jirra. Qabxii sanutootti ida'amee fakkeenyaaf hidhamtoota fookas godhuu irra qabanii sanutootti itti ida'amee jedhee waan bareedaadha. Garuu wanni kun waniyyuu akkuma jiru kanaan yoo darbee jedhee baay'ee gareedaadha. Because warroo lola kana keessatti harka fudhatanii lola kana lola noorzii qofaa miti kibba qofaa miti drooniin kun amma bakka mara akka deemaa jiru namni akka bakka mara akka ture akka du'aa jiru addunyaan agartee jirti. In fact wixineen karaa UN mootummaan gamtoome baastee jedhu sun maal jedhaa yeroo jalqabaatiif jechuudha. Yeroo jalqabaatiif Oromiyaa jedhamee jedhee so investigation Tigraay Affaar Amaaraaf Oromiyaa jedhee dubbatee jira jechuudha. San keessatti ammoo investigation achi Oromiyaa Noveembariin booda otoo hin ta'in achi at least yoo xiqqaatee jedhee haga muummichi kun aangootti dhufee yookaan ammoo at least Haacaaluun du'een booda akka ta'u dhiibbaa godhaa ture. Ka Oromiyaa yoo xiqqaate waggaa lama. Yes, godhaa akkasuma jenne so yoo akkasitti dhiibaa gorraa wixinee kan hedduu irraa gammannee jenne jechuudha because wannumaan nu godhaa jirru kana hedduu gammanne. Garuu kaatam lammata irratti kaati gaafattee fi Muktaar dhimmi Oromoo kun hin dhaga'amu hammam abdii qabda ka jettee fi that's very interesting. Jimaata kan amma warra mootummaa guddaa wajjin walgahii irra ture sigalee seerisaa Chatham House seera jedhamu diteelii dubbachuullee yoo baanne jechuudha. Warra pirezidaantii qabatee, State Departmentii qabatee, USAID qabatee karaa dhaaba afuriitiin namoota murtaa'e wajjin haasaa ture. Kun amma asin duras warra White House kanas yoo ta'e asin dura yeroo jalqabaa kennaaf walgahii waliin dubbachuu otoo hin ta'in senior officialii kanneen warra keetumoota adda addaatti itti hirmaatee ture jechuudha. Oromoo qofallee otoo hin ta'in warra Amaaraallee warra Tigreellee warra biraallee itti hirmaateetiin nama baay'ee osin jiru baay'eellee akkasiillee miti garuu nama hanga ta'e itti hirmaatee jira. Kanarratti sagalee keenya dhageessisnee wanti tokko openly achirratti illee kan dubbatanii hangam godhanii ka jedhu beekta at least kan jedhanitti rakkoon Oromoo hoonii kamiin rakkoo Itoophiyaa akka hiikamuu hin dandeenye nuuf galee jira dhiibbaa godhaa jirraa jedhanii dhiibbaa godhaa jiru argaa jirra suniyyuu akka fakkiitti yoo fudhattee jettee wixinee ammarraa dubbataa jiru kuni qabbiyyeen guddaan iyyuu yaadattee turte waggaa tokkoof walakkaa aga walolli Tigraay irra banamee jedhee namni martinuu Tigraay gaafa kaan Amaara asee jennaan immoo Noorzi Itoophiyaa jedhanii wixineen kun akkuma agartu waa'ee Noorzi Itoophiyaa akka jedhu takka of keessaa hin qabu jechuudha. Kun immoo ofiisaatii hin taane Jamaal kan namni keenya beeku qabu Ameerikaan ofumaa jalaatii bartee Noorzi Itoophiyaa dhiistee no. After so much hard work kana beekanii galan. Ammallee waan deemaatiin jiruun dhimmi Oromoo cinaatti dhiibamaa jira kanneen jedhanii gaafatan jiru. Fakkeenyaaf gama marii biyyaalessaa jedhamu kana dhiibbaa gama Ameerikaatiin moor ta'een namoonni hiikamanii marii biyyaalessaatti akka deemamu keessattiyyuu haal duree yeroo waraansaa TDF wajjin kaa'ataatiin turaniin garasitti deemuudha fedhan. Ammallee wanni dhadhagahamu wanni dhooysaadhaan ta'uu TDF wajjin yookaan immoo TPLF wajjin mariin dhoksaa taasifamaatiin jiraachuudha kan dubbatamu. Nairobi irratti, United Arab Emirates, Dubai irratti, TDF fi PP'n
yookaan immoo mootummaan Abiy Ahmed marii akka dhoksaadhaan taasifaman kan dubbatamu. Isa kanarraa wanni hin beektu miti wanni si gaafachuu fedhu wantoonni akkasii garee tokko qofaa wajjin taasiftee garee tokko kophaatti dagattee akkam ta'a nagaa biyya sanii akka yaadame fiduu danda'a. Tariitii amma namni dhimma kana State Departmentii Ameerikaati waan kana olaantummaadhaan oofaatiin hin jiru. Namni dhimma kana bakka bu'ee deemaatiin hin jiru immoo Jeffrey Feltman. Jeffrey Feltman seenaa waggaa 30 dura Herman Cohen uumuuf deemaa jedhanii kanneen gaafatantu jira. Akkamitti ilaalta waan kana seenaa? Ani nama by the way nama Herman Cohen nama hedduu walitti dhiyaannu waa'ee bara 1990 marii ta'e irratti nama natti hime gaafiin Oromoo hin kaane ture yeroo irratti. Maal jechuudha naa gal? Leencoo maal soqareechi? Obbo Leencoo maal soqaree Londonii gaafas? No. Eega walgahii wanti marti dhumte booda si galeetiin gaafatamee jedhe dhumarratti laa sa'aatii marti hin beekne. Jalqaba ajandaa keessa hin jiru dhimma Oromoo? Hin jiru akkanaan jedhetti akkasnaan jedhetti jiru. Eega wanti marti dhumeen booda gaafatee jedhee inni kanaan jedhe sitti maa jira. Waan Herman Cohen jedhu. Herman Cohen jedhee si galee. Tokko sanii lammata irratti Oromoo iyyuu hin beekanii ture. 90 dhiisii waggaa 10 dura hin beekan Oromoo. Waggaa 10 dura siin jedhu kiyya. Oromoo waggaa 5 dura hin beekan. Amma Oromoo baraa jiran. Amma Oromoo haasaan Oromoo White House kadhaqe haasaan Oromoo State Department kadhaqe waggaa 5 kana keessa murtaa. Kabiraate qoosa ka dure. Yassi nam tokko maqaa Oromoo dubbisee argee jira argee jira. Other than that uummanni Oromoo hangam akka baa'atu uummanni Oromoo hacuuccaa kamii keessa akka ture uummanni Oromoo maal akka fedhu hin beektu turte jechuudha. Amma reefi seriously business isaanii marii adda addaatti nu affeeranii kanallee nu jaalataniitti nu affeeraan jiran muktaratti beekii jedhe dalagaa hedduu sochii uummanni Oromoo godhaa jiru kana keessatti jechuudha. Walgahii jimaata kanarratti amma gaafin tokko dhiyeessine akka ammaatti jettee walgahii keenya irratti deemaa jiru Dubaay bakka adda addaa irratti deemaa jiru kuni Oromoo issuun highlight innis possibly in ta'uu sun hin danda'ee jedha. Amma gaafii san keessatti gaafii tokko dhiyeessee jedhee akka mariin Keenya keessatti deemaa jiru warrumaan senior official illee nutti himee jira. Kana keessatti TDF fi mootummaa Itoophiyaa akka ta'e quba qabnaa jarri martuu quba qaba. Akkamitti otoo OLN achi keessa hin jiraatin mariin kuni marii bu'aa qabachuu dandeessa. Dhimmi Oromoo uummanni Oromoo persentii 50 Itoophiyaa keessatti otoo rakkoo keessa jiru akkamitti tasgabbiin bu'uu danda'a. Nageenyi dhufuu danda'a biyya san keessatti inni gaafanneetiin deebii quubsaa nu kennanii jedhanii deebii sana immoo hojiirra oolchan. Aktaroonni biyya sanii yookaan immoo qaamoleen dhimmi biyya sanii na ilaallata jedhu hundiyyuu irratti hirmaachuun waanuma tilmaama shakkii hin qabneedha. Isa kana keessattuu hidhannoodhaan kan mootummaa san afur dhaabbatan qaamolee lamaan kana TDF fi OLA. Lamaan kanneen keessaa OLA dhiisanii yookaan immoo warruma qawwee hin hidhanne kanneen biraatu dhiisanii TPLF duukaa qofa haasayuun sababoota akkamiiti wanni lafa kaa'amu? Wal sababoota marallee nuun kenne gaafii quubsaan adduu deebisanuu siin jennu bakka kanarratti muktaar ka gaafannee jenne marii keessatti gaafannee jenne ka jedhanii gaafiin quubsa otoo rakkoon Oromoon deebiin tasgabbiin dhufin biyya akka nagaa hin taane kana nu mirkaneessanii tokko. Yes, kanaaf mariin nu gaafataa jirullee marii biyyoolessaa, marii nama maraati, marii TPLF qofaallee miti. Mariin kun deemaa jira, hin deemaa jira. OLMA keessaa dhiistanii gaafii kenna sun si galee, because warri kuni meeshaa qabatee kan lolaa jiru, TPLF itti aanee warra kana marii kana irratti hirmaachuu qaban kan jedhu suni gaafii kenna. Gaafiin kennu kan lammataa ammoo uummata Oromoo kaagana baay'ate dhiistanii, in fact gaafii irratti kabraalee ka gaafii hedduu wal biratti yeroo tokko gaafannee jenne, gaafii kana irratti harka tokkoon dimokiraasii jettan. Harka tokkoon immoo uummata dimokiraasiif deemaa jiru dubbisaa hin jirtani. Si galee karaa nagaatti nama deemaa jiru dubbisaa hin jirani kan isin irraa haasoftan warra meeshaa qabu. Kanaafiyyuu meeshaa qabaachuu qaba. Uummanni Oromoo irraa fatamuu qaba jedhee gaafanne deebiin quubsaa akkasiin jedhe tokko rakkoo Itoophiyaa kana keessa furuu fi dirqama Oromoo dubbisuun kan dhiibaa dirqama jedhan tokko lammata immoo dhiibbaan godhaa jiru marii dhugaa marii biyyoolessaa akka ta'uu qabu. Kun ammoo keessaanillee akkamitti warra lafa jiru jechuudha warra akka kafaa'oo hidhaa keessaa bahee ta'ee warroota kanneen akka dubbifamanii jedhanii tattaaffin adda addaa akka godhamu ni godhama. Qara rakkoon koovidiidhaa fi sekiuritii ture amma sun waa wayyaa jiruu fi effortii kenna hin jabeessina jedhaniitiin dubbatanii jiran jechuudha. We are optimistic hin godhan jennee garuu akkuma amma siin jedhe waan nuun jedhan sitti maa jira malee hangamtuu jira alaa hin beeku. Kun ammoo kaati jettee issuun Oromoo saayinlaayiniidha absolutely saayinlaayiniidha. Anillee ittamanee jira sun ammoo waan akka saayinlaayinii jechaan waan akka ajandaa idileetti qabatanii kan osoo hin taane akkuma cinaa qabanii ni haasayan. Exactly.
Akka sigalee main security concern jira ka humna qabu ka waa godhaa jiru ka laalaa jira warra TPLF qofa waan ta'eef issuun kun martinuu ka Oromoo dagaletti itti Maal edaatii. jechuudha amma kana jechuun mee waan tokko si yaa'imu. Jabaatanii loluun dirqama jechuudha. Amma yeroo tokko egaa warri dimokiraasiitti amanna jedhu qawwee lafa kaayaa lakki qawween gaarii miti siin jedha. Amma fakkeenyaaf Oromoo keessatti illee hawaasni gariin lakki qawwee miti qawwee malee haa qabsooynu ka jedhu amanna jira qawween amanna jedhu jira. TPLF garuu almost uummanni Tigraay guutuun qawwee malee kan baasu hin jiru jedheetiniin kan inni hidhateetiniin ka'e. Kan dhufee kunoo funyaan Finfinnee jala gaheetiniin deebi'e. Kanaafuu Oromoon irraa haga jalaatti jabaatee hidhatee loluu qaba jechuudha. Speculationi kana maal jechuudha? Yoo nama qawwee qabatee qawween biyya raasii qofaaf xiyyeeffannaan akka kennamu taate. Ila waa lamatti si deebisee jira. Tokko nyaattu laanchii laaqana yoo nyaattee jettu bishaan irraa hin dhudhu ati maa? Hin dhudhu dirqama. Sigalee dirqama. Yoo kanaafiyyuu nyaata nyaadhu jechuun bishaan hin dhugin jechuun miti. Oromoo keessatti kan argee jedhee kan qunnamee jedhe sigalee warroonni gariin qawwee malee falli biraan jiru. Suni absolutely dogongora. Otoo qawwee maleetiif maaliif warri TPLF warri Tigree uummata biyya kana keessatti waggaa tokkoof wayii guutuu hiriira bahaa ture. Maaliif everyday campaign godhaa jiran? Maaliif laabii bitatanii jedhan? Maaliif advocacy godhaa jiran? Maaliif jiruu isa lubbuu isaanii kennanii information miidiyaatti likki godhanii jiran? Qawwee jaraa ol ka qabutu jira. Gootummaa ka jaraa ol qabutu jira. Ka ru'ii isaa of kennee Oromoon biyya Ameerikaa kana taa'ee jiru hojiin ari'an jedheetiin iccitii tokko hin baasu hin dubbatu. Katigree Itoophiyaa keessa taa'eetiin Petraatikii charchii jalaa keessa gad dubbatee sigalee uummata kiyya irratti uummata kanarra taa'aa jira. Oromoon Ameerikaa keessa taa'ee miidiyaa addunyaa miidiyaa Ameerikaa keessa taa'eetiin dubbatuun barbaada. Because waa hojii irraa ari'amee jira. Sigalee kanaafiyyuu gareen ammoo warri gariin hin lolanii wanta akka hin godhanii garuu as ta'anii tooni qawwee malee hin baasu jecha maal jechuudha sun? Laanchii yoo nyaattu ati marqaa yoo nyaatte jettu guddeen yoo nyaatte jettu bishaan ittiin dhugdu soodaa ittiin dhugdu aannan itti unattu kun waan fakkaanne dirqama wanni martuu wal bira deemuu qaba. Kan lamaan kanaafuu wanni qabsoo saniyyuu galmaan ga'uu danda'u shaffisiisuu danda'u hojiin qawwee malee taasifamu hojiin akka dippiloomaasii advokeesii protestii something walduu yookaan immoo walduu qofaayyuu miti number one ka barbaachisu isa siin jedhaa jira. Maaf yoo jette TPLF akka addunyaan gaddituuf ka godhe eenyu? Dippiloomaasiin otoo jiraachuu baate Abiyyiin balleessumaa dirooniidhaan. Akka Abiyyiin hin balleessine addunyaa maarraa oogite. Waraana Tigreetu irraa oogisiise akka addunyaan TPLF hin balleessine dippiloomaasiidha. Kana gad liqimsuu hin dandeenyu, kana dubbachuu hin dandeenyu, hin godhanii akka hin goone warroonni si eegu Oromoo keessatti jechuudha. Kanaafiyyuu kana tokko qofa gooraa akka deemu sun kijiba. Maa hojjettee waggaa 40 Oromoon qabsu lola keessa ture waggaa 40 ol. Sigalee uummanni Oromoo otoo wal ta'e qabu hin barbaachisu. Maa hojjettee uummanni harka Oromoo harka 50 harka 60. Harki 60 keessa harki 2 miileen tokko otoo ofirraa ka'eetiin nagahee qabsoo kun jedhee karaa cufe otoo waa bitatuu dhiisee jedhee otoo waa gurguruu dhiisee jedhee biyyi sun jilbaan deemte jetti. Rakkoon Oromoo qawweedhaan malee iyyuu bilisa ta'uu hin dandeenya. Bara 1918 kan ittiin bilisoomne qawwee miti. Abaa'oo yookiin dhaabni biraa waraanaan dhufeetiin mootummaa hin jijjiirre. Uummata Oromootti qawwata ta'eetiin nagahee jedhe jechuudha. Tokko amma karakkoo ta'e Oromoon amma hin qoodamee jira. Oromoo kaasilee dhaabbatu asilee dhaabbatee jiru Oromoodha. Kanaammoo asiin dura walgahii hedduurratti illee dubbannee jirra ilma muktaar. Dhugaa liqimsuu danda'uu qabna. Gamasillee kan dhaabbatee jiru Oromoodha. Yes, Oromoo goobana akaakayyuu goobana daacheetii dhugaadha. Kan ajjeesaa jiru. Ijoollee baala irratti ajjeesaa jiru qawweedhaan harargee irratti ajjeesaa jiru ijoollee ganda biraatii miti ijoollee naannoo saniiti. Kanaafuu rakkoon guddaan nu keessa jira. Sanammoo uummata keenya barumsa awarenessiidha. Waa meeqa akkuma muduratti hin jenne muktaar. Ameerikaa kana teennee mootummaa Ameerikaatti miidiyaa mootummaa Ameerikaa keessa dalagaatiin iccitiin baasnu sodaanna. Sigalee achumatti qabannee jenna maa hojii raafuu Oromoon kannaadhaanuu inni ofiin qabsoofne ofumaa isaatiiyyuu qabsoofne jechuudha. Kara lolaatiin illee amma yeroo kana keessatti yeroo mootummaan afaan qabeetiin deemu qofa kana keessatti dirqama namni keenya ofirraa lolatuu qaba sanillee amanne. San jechuun ammoo dippiloomaasii dhiisii manatti galii dippiloomaasii hin godhanii akka hin godhanii akka hin goone ammoo warri afoo dhaabbatutu dalagaan jira namni keenya illee irraa akka eeggatuu qabu sii galee wanta akka ofii jiraati. Ammoo yoo abbaan iyyate wallaan namaa dirmataa yoo xiqqaate Oromoon gabbahee iyyachuu qaba rakkoo isaa irratti.
Absolutely. In fact, duraan iyyuu dursa sanii siin jechuu barbaadeeti isa irratti kun ammoo hin barbaachisu jechuu kiyyaa miti tasuma amma booda barbaachisaadha. Garuu Oromoon sanii miti rakkoon isaa meeshaa waraanaa dhabeeti miti. Rakkoon isaa waraana dhabeeti miti. Rakkoon isaa wal dhabee jira Oromoon. Wal cabsee, wal nyaate, wal gurguraa jira jechuudha. Mootummaa Itoophiyaatiif illee keessattuu mootummaa naannoo Oromiyaa. Mootummaa naannoo Oromiyaa ka abbootii gadaa ajjeesisiisee jedhe sii galee wanti dhaabnu fi dogongora guddaa jakka guddaa dhiigalmaan Oromoo guddaa cabsanii jira. Kana jechuun immoo hadhallee borullee marii nu barbaachisa. Marii jennee kawaamaa turree waggaa lama guutuu muktaare ammallee carrama kanaa mootummaa Oromiyaa keessattuu kawaamaa jirruu fi yeroon hin deemaa jira. Yeroo every second dhabaa jira marii deemuu qaba. Uummanni Oromoo kan manedha keessa jiru gadhiifamuu qaba. Waraanni Oromiyaa keessatti banamee jedhe because ka ajjiisaa jirullee Oromoodha ka du'aa jirullee Oromoodha. Yoo agartee nafxanyoonni kara naannoo Somaalee dhaqxeetiin kara Somaaleetiin akka balaa walitti bu'uuf gara naannoo Sidaama nutti banuuf Oromoon gara maraan akka du'eetiin xiyyeeffannaa mootummaarraa dhiisee gadda keessatti haa galuu barbaadde jette. Kanaafuu mootummaan naannoo Oromiyaa mootummaan biraa akkasitti hojjetaa jiru hin jiru. Mootummaan naannoo Amaaraa uummata isaa hin eegaa jira. Mootummaan naannoo Somaalee uummata isaa hin eegaa jira. Hanga yoomii Oromoo uffitti kanaafuu marii hatattamaa otoo godhanii jennee otoo kadhannoo hadhallee carraa kana dabarsaa jiranii asumarratti hin dhiise jedha irratti garuu marattiyyuu hin barbaachisa. Warroonni akkasitti hedduu si aarsee jedha muktaan ani because ofii isaaniitii wanta akka hin dalagan. Si akka si afuutti ammoo gufuudha akka ta'aniitiin qabsoo Oromoo qancarsanii ka jedhani warra dippiloomaasiin akkasiin hin barbaachisu jedhanii kijjiba ganda keessa deemanii. Faatu galatoomii seenaa. Qabxii dhumaa tokko kakaasnu waa'ee hidhamtoota biyya Saawud Arabiyaati. Biyya Saawud Arabiyaatti ijoolleen jiruu isaanii biyyaa daddabaniitiin gamasitti imalan hedduun isaanii gama waggaa 2 kanneen ta'an hidhaa keessa jiru. Hidhaa kana keessatti seerri Saawud Arabiyaa namni seeraan ala yookaan ammoo hayyama iqaamaa jedhama akka green card yookaan ammoo hayyama jireenyaati. Namni san hin qabne dhugaadha hin hidhama garuu torbaan tokko caalayyuu hin turu mana hidhaa san keessa. Wayituma san mootummaa isaatitti himanii biyyatti deebisan. Mootummaan ifatti fudhachuu diduudha wanni irra deddeebi'ameetiin himamaatiin ture. Mootummaan Abiy Ahmed keessayyuu xiyyaara magaalaa Finfinnee ga'ee hunda akka deebise ragaadhaan himamaatiin ture. Dhimma kanaan wal qabatee amma namni wayillee akkasuma mana hidhaa keessatti du'uutu himamaatiin jira. Kanaan durallee gabaasa ijoollee mana hidhaa keessa jiran dubbisneen namni mana hidhaa keessatti isaan biratti du'uu dubbataatiin turanii dhimma kanaan wal qabateetiin gama oollaatiin hagam tokko quba qabdanii rakkoon kun ammoo Oromoon biyya isaa keessattis biyya ambaatittis bakka hundatti maaliif adamfamee akkasitti rakkoo waraabeessaaf kennamu dhimma kanarraa waan jettu yoo qabaatte. Yaa viidiyoo sooshaal miidiyaa irratti deddeemaa jiru qoonni nama cabsu kanarratti argaa akka nama tokkotti illee dubbannee akka dhaabatti illee irratti mari'ataa oolle jechuudha. Hadha maaltu ta'uu danda'a kan jedhu kanarratti. Mee of duuba deebisnee jennee I think hidhamnaan akkasii baay'inaan kan hidhamee jalqaba agarree jennee koronaan dhufee bara 2020 ta'e jechuudha. I think ji'a 3 moo akkanaan booda nama haga 4 interview goonee riippoortii katabnee jechuudha. Imbaasii Itoophiyaa kan Saawudii jiru dubbisnee mootummaa naannoo Saawudii mootummaa Saawudii warra roolii keessa nama beekullee dubbisiisnee dhiibbaa guddaa irratti godhaa turre jechuudha. Maal agarree sitti fakkaate amma dhiyoo kana haga 7-3 kana irratti ka warroota karaa roolii dubbisaniin nama konfidenshaalii nama lamaan dandeenyu kan dhagee jedhu ooyaalatitaa torbee darbe delegation nama hagaa ta'ee Itoophiyaarraa ka'ee warra Ahmad Shidee kana qabatanii dhaqanii turan jechuudha. Dhaqanii turanii marii kanarratti wanti jara dhaqanii fi rakkoo baqattoonni haaroo akka biyya keessan hin seenne karaa cufnee jennaa mallaqa nu kennaa jedhaniin warra hidhaa jiru hoo jennaan lakkisaniif hin dhufne jedhaniin namtichi ija securitytti mul'iseetiin security wal qeen keessa dhufee jira baasaa jedheen. Gara kaaniin ammoo kan gahaa jiru karaa imbaasiitiini warri kunii yakkamtoota kriminaaliidha. Mootummaa Itoophiyaatti shororkeessaa jiranii mootummaa Itoophiyaa hin barbaaddu. Kanaafiyyuu waan barbaadde godhuu dandeettaa hin barbaannu jedhaniitiin imbaasiin Itoophiyaa kan Saawudii jiru mootummaa himee jedhe. Mootummaan naannoo mootummaan Saawud Arabiyaa fuudhadhaa infaakti kafaleeyyuu ofirraa erguu barbaada hin barbaadu. Mootummaa Saawudii akkasii. Mootummaan biyya sanii lammii biyya kiyya jedheetiniin lisaapasee qofa akka qopheessuuf barbaada malee xiyyaara hunda kaffaleetiin mootummaan Saawudii. Waggaa dheeraa keessatti beekamu. Fedhii akkasii qabu Itoophiyaan ammoo hin barbaannu jettee. Gara kaa'ila waa lamatu jira muktaa'anii
akka wanni kana jala deemu baay'ee jala deemu amma because argee jira imbaasii illee yaadii hedduu goonee turre imbaasii warra akka Washington DC jiru kana jechuudha. Kara State Department illee waan adda addaa dhaabbilee adda addaa illee yaallee turre akka dhaabbilee akka Red Cross maaluma akka godhamu laalee wannan jedhee rakkoo uumee jedhee mootummaa Itoophiyaati. Nama mootummaa Itoophiyaan barbaadu jettee Saawudiin qabrii bantee qabriitti galchitu yookiin samaayitti galchuu hin dandeettu walii rakkattee jette jechuudha. Gara kaaniin ammoo Muktaar akka miidiyaa jirtu tokko irratti bara 2020 mootummaa wajjin ka dubbanne keessa maal nuun jedhani kumaatamaan ammallee baqataan Oromoo baqataan Itoophiyaa Saawudiitti deebi'ee jedha. Including kakalee maneedhaa keessa booyaa ture galchanii jedhan tochi Saawudii. Dabalataanis dhufaa jira. Amma mee warroota hidhamee hidhaa keessa jiru kana hidhaa dararaa akkaan himuudhaaf namatti ulfaatu miidiyaadhaaf dhugaadhaan ijoolleellee dubbisee jira bilbilaan illee waan isaan himatan san himuun baay'ee nama ulfaata. Akkaataan itti jiran baay'ee dararaa guddaadha. Maal inni falli namoonni gariin kakaasanii waa'ee UNHCR kaasaa turanii UNHCR'n Saawudii keessa hin jiru. Waan ajaa'ibaati. So karaa qaxxaamura diimaatiin illee haa ta'u karaa dhaabbilee garaagaraatiin yookaan immoo IOM'tiin achii bahanii gama biyya sadaffaatitti akkaataa gaafatamuuf irratti advocate godhamuu qabaa warreen jedhan jiru. Maal egereen fala ijoollee kanaa jettee yaadda seenaan? Hegeleen dhukkubni Itoophiyaa Oromoodha. Dhukkubni Oromoo Itoophiyaadha jedhanii. Falli ijoollee tanaa ijoollee Yaman keessa jirtu, ijoollee Keenyaa, Somaaliyaa, Sudaan bakki Oromoo itti rakkataa hin jiru. Bakki Oromoo itti raramaa jiru irraa hafi tokko hin jiru. Middle East keessattuu jechuudha. Kar tokkoonii barumsi gahaan kennamaa hin jiru. Namni kenna jiruun nuutarti jedhee kan Yamaniin bahee kara akka Saawudii deemu ijoollee hiyyummaa baqatteetu deemaa jira. Harki guddaan sii galee yes baqattoonni keessa jira. Harki guddaan garasiin deemaa jira. Namni kenna gaafa biyyaa ba'u rakkoo kana argaa hin jiru. Ibidda achitti argaa hin jiru. Wayaa uffatanii suuraa kan qofa arganii karaa. Education gahuun kennamuu qabaa jechuudha. Dhugaa dubbachuu qabna. Namni kenna biyya keenya keessatti lollee biyya keenya keessatti du'u wayya. Because ijoollee nama Saawudii keessatti jiru biyya keenya keessatti du'uu barbaadna nu galchaa jette. San dhabde. Sanuma biyya dachii ofii irratti du'uuf carraa dhabdee sanii bo'aa jirte. Kanaafuu namni kenna barumsa karaa miidiyaatiin akka biyyaa hin baane. Yaman keessatti namni kenna Liibiyaa keessatti qaamni qalameetiin kaleen gurguramaa jirti. Tiruun gurguramaa jirti. Namni kenna biyyaa hin qabu. Yoo biyyaa bahee mootummaan isaa dubbatu hin jiruuf biyya hin qabu. Akka Yaman keessatti reeffa isaallee baagii keessatti walitti awwaalanii qabri galchanii hin dubbatina. Waa'ee jira UN afaan ofiitiin nutti himtee jirti. Waa'ee baqattoota Itoophiyaa, waa'ee keessatti baqattoota Oromoo hin dubbatinaa nu jedhanii kanaafuu hin dubbannu jedhanii harka keessaa fudhatanii sodaatanii jiran jechuudha. Kanaafuu education barbaachisa. Namni kenna gaafa ofii keetti galee gaafa ofii baatu naataatittee baatee booyuun is difficultidha. Dhugaa dubbanna kan argachuu qabna. Kana namni keenya beekuu qaba. Maatii keenyatti himuu qabna. Ganda keenyatti himuu qabna. Mana barumsaa organizeeshina keenya maratti namni keenya baqatuu dhiisuu qaba. Addunyaan baqataa jibbitee jirti. Hin beektu akka durii nama qarqaaruun hin jirtu. Kanaafuu aayyoo obboleettii biyya keessaa hin bahin. Biyya tantee keessatti du'uu wayya. Biyya keenya keessatti bilisoomuun wayya. Biyya keenyaaf kaanii loluun wayya. Biyya keenyaaf wareegamuu wayya jedhee dhaamsa guddaa irra deddeebi'eetiin jedhamu ta'a. Because namni keenya Yaman keessatti akkasitti waliin rakkannee, Liibiyaa keessatti akkasii, Somaaliyaa keessatti akkasii, Keenyaa keessatti kumaatamaan akkatti bakka rakkataniitiin amma dhiyoo kan har'uma kan hin dhagahee jedhee warra ID qabuuf ID hin qabne illee walitti qabdeetiin jaha dura eegalame wanta akkasii. Yes. Kanaafiyyuu namni keenya sii galee rakkuma qofa bahuu hin dandeenyu. Bilisummaa irraa dubbachuu qabna. Bilisummaaf loluu qabna. Jijjiirama takkaaf ta'umaa irratti dubbachuu qabna. Bara maraa sii galee kam qabri kam dhiisna hin danda'amu. Kanaafiyyuu ajandaan kun isriili ajandaan namni keenya biyyaa bahuu dhaabuu qaba. Asiin booyaa asiin ammoo achitti deebi'u yeroo torba yeroo 8 Saawudii keessa qabamanii kan darbamanii dhufanii jira. Biyyi eegas hin barbaadu jette hin deemine. Because yoo deemte immoo bosa namni ajandaan kun dhaabbatu qaba. Maal godhamuu qaba jettee si gabaabsee jira dhiifamaa. Maal godhamuu qaba ka jette baay'ee nu rakkisanitti akka keenyatti kara mara laallee hin dadhabnee jennee we do not know the solution dhugaa dubbannee jennee Itoophiyaa otoo biyya nagaa taatee Itoophiyaa himattee jedha. Itoophiyaan tofiitiifuu akkuma Luxineen Bayee kana keessatti jenoosaaydiidhaaf hidhamatamu waan deemtu Luxineen Bayee kuyyuu ka jedhu aktiin jenoosaayidii Itoophiyaa irratti yoo ta'ee jiraate guyyaa 90 guyyaa 180 keessatti akka murtiin biroo dabarsee jedha. Kanaafiyyuu akkas jedha. Carraa waan meetariitii waan irra darbamuu qabu jettu sa'aatiin kenna waan nu ga'eef
daqiiqaa takka qofa waan irra darbamuu qabu jettu waan ani kaasillee yoo jiraate carraa dhumaa sii kennee goolabna. Yes, galatoomii jedhaniyyuu carraa sanaa kan jedhee si yaadachiisaa jira. Wanni dhumaa jiraattee dalagaan itti fufuu qabdi. Dalagaan gaafa si argani gaafa rakkoo qofa otoo hin ta'in gaafa namni du'ee hoo jettee kaatuun argaa otoo hin ta'in dalagaan dalagamaa jiraachuu keessattuu akka dhaaba ollaa kana keessatti dalagaa guddaa osoo dalagnu barruun keenya uummata keenya bira gahaan jiru Muktaari. Rabbi jedhee ji'a 3-4 booda kanarratti fokus godhuu yaada qabna. Namni keenya akka websaayitii keenya dhaqee subscribe godhee membarii illee ta'eetiin akka newsii every week barruu hedduu baasne jenna. Kan keessaan barreessinu lakkoofsan qabu kan duubaan barreessinu at least 2-3 torbaanitti minimum hin bahee jira jechuudha. Akka amma press statementii wixinee kanarra walitti qabatee Ethiopian Human Rights Commission investigation akka ta'e akkasumas immoo yeroo rakkoon adda addaa Oromiyaa keessatti Walloo keessatti Gujii keessatti ta'ee jedhu tempileetii baasnee jenna jechuudha. Bakka kana bakka irraa Oromoon guddaa argachuu waa dandeettu irraa argataallee jirti jedhee yaade kanaafuu jala deemaa hin jedha. Kara kaaniin ammoo amma fakkeenyaaf daalogii kana yoo mootummaa Ameerikaa kan endorse gootu fakkii amma Ilhaan Umar Minisootaarraa koongiresii kanneen hundayyuu wajjin haasawaa ooluuf akka isteetmentii adda addaa baasan gaafannee senatariin 3 already isteetmentii baasee jira. Isteetmentii san keessatti kan barbaannu mara qabaa absoluutli hin qabu keessatti waa'ee karrayyuu irratti keessa ida'anii Ilhaan illee barruu baasti jenneeti yeroo gabaabaa keessa dhiisna jechuudha. Uummanni keenya isteet ofii jirutti isteet Minisootaa ta'ee isteet DC ta'ee Ohio ta'ee bakkuma irratti iyyuu koongiresii dubbisee sagalee ta'uu qaba. Gaafa namni du'u gaafa balaan guddaan kootti fiiddee dhatte yoo siin beekne si gargaaruu hin danda'an siin dubbatanii jala hariiroo gaarii tolfachuun gaariidha. Wixinee amma bahee kana keessatti waa'ee hidhamtoota dhiibbaa guddaa irratti godhaa jirra. Isinillee itti godhaa jirne waamicha guddaa godheefi jedha. Ammallee irra deddeebi'eetiin waamicha kara keenya barruun goonu kana uummanni keenya akka jala deemeetiin jedhu. Kaan immoo warra Saawudii jiru, warra rakkoo hamaa keessa jiru, warra Yemen keessa jiru ji'a dhuftu Maarchii 7tti anniversarii warra Yemeniif qopheessaa jirra. Yemen hedduu keessa jala deemaa jirru. Kanneen yeroo hedduu miidiyaa irratti akka durii baay'ee waan dhufaa hin jirreef keenya irratti illee waan dhufaa hin jirreef namni keenya karaa sooshaal miidiyaa keenyaan fooloo akka nu godhu waamicha guddaa godhuuf hin barbaada. Carraadhaa fi galatoomii jedhee. Ulfaadhu seenaa dhugaa dhimmoota baay'ee yeroo kanatti namni yoo dhagaye itti gammadu waan murteessaallee biyya san keessatti jijjiirama fiduudhaa danda'u keessattiyyuu dhimmi wixinee seeraa Ameerikaan baasaa jirtu kanaa ulfaadhu galatoomii turtii keetii fi maqaa hordoftoota Oromiyaa 11 barakatii jajjabaadhu siin jechuu fedha dhugaa. Galatoomii. Egaan hordoftoota Oromiyaa 11 sagantaan keenya kottu dhufee wixinee labsii kan seera baasuudhaaf mootummaan United States dhimma Itoophiyaa irratti qabxiilee tasgabbii nagaa fi akkasumatti ammoo ijaarsa dimokiraasii irratti baasaatiin jiru irratti xiyyeeffanneetiin wixineen kun keessattuu waggootaaf bakka garaagaraa irratti mari'atamaatiin ture amma kan gama dhumaatiin deemu keessattuu rakkoo bu'uuraa furuu danda'a jedhameetiin yaadame irratti seenaa jimjimoo mariisisne kanumaan goolabneetiin jirra. Kanadhaa waliin waan turtaniif ulfaadhaa galatoomaa bulaa horaa deebanaa isiniin jenna.